argachuuf dhabuu kun ani san madaalu laphee koo. Adaduma bulanii waan nama gammachiisu argaa dhufan jechaadha. Waan akka har'aana gammachiisee fi waan akka har'aana tole xiqqoomuudhaan rifadhe maal akka ta'e isinitti maayooyyaa harka fuunee akkam jirtan maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu fayyaa jirtu attam jirtu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin cilfaa shooka biraddisti nantuunni hadurreen beetasabni horiin alli hunduu nagumaami. Ishoo baga nagaa taatan nageenyi waa hunda caala jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo har'aa kana keessatti maal isinitti himuu dhufe beektan icciitii haadha eebbuu. Icciitii cimaa ishiin odoo daba irratti shartuu daba ishiin irratti shiraa turte keessa icciitii ishii har'a ol baasa. Icciitiin kunillee maalidha jechuun keessanii nafu abbaa eebbuu wajjin akka kana dura Finfinneetti wal argine waliin turree baasee jennaan abbaan eebbuu waan naan jedhe dhaggeeffadhaame. Sagalee isaasin dhaggeeffachiisee ka'eeni waan isheetitti deebinaa qoyaa. Fayyaa keetii nagaa keetii masii jirtaa attamate injabaattaa jiru jireenya attamii nagumaa'ee fayyaa keetii maalee jechuun akka sabboontu maaliif gamna yookiin gamna beektaa maaliif gamnan taatu maaliif abshaalan taatu jechuun otoo achi jirtuu maaliif icciitii keenya miidiyaarra baaste gaarii miti sabboontuun bara fuula dhuffattee hamma dhuftee jiraa harkaan qabattutti waa tokko hin dubbanne erga jiraa harka seetti galfattee booda miidiyaarra oolchuu jalqabde ati dursitee miidiyaarra oolchinaan waa meeqa jira sitti fakkaate gidduu kana anaafsi gidduu wanti seenan baay'ee jira waan ta'eef garuu dhiisi icciitiin qabee hanga dhuftutti maaliif sitti fakkaate kan biraa immoo masii waan ani sittan hima jedhee yaadaa ture maaliif gamnoomuu yookiin abshaalomuun gaariidha beektaa hammati otoo achi jirtu otoo fagoorra jirtu attamitti icciitii keenya baastaa qaami sadaffaan yoonu gidduu seenee addaan nu baasee walitti nu naqee maal jechuu keedha akka sabboontuu maaliif hin gamnoomtu ati sabboontuun otoo achi jirtu hafuuran baafanne hin dubbanne argitee attamiti erga dhuftee jira harkaan qabattee harkatti galfattee booda qilleensarra oolchite yookiin miidiyaarra oolchite kana ani dursitee baasuu kee kana beektaa natti hin tolle meetti yaadi. So hordoftoota kiyya akkuma dhageeffattan jechuudha abbaan eebbuu ishii walitti nu naquudhaa fi anaafis adda baasuudhaaf jechuudha haati eebbuu ani viidiyoo burukii hojjedhe san boo'ee hojjedhe san fuutee itti ergite jechaadha abbaa eebbuutiiti. Abbaan eebbuu kana laalee dura baay'ee tokko nahee ture maaliif icciitii keenyallee miidiyaarra maa ooshitaa wal maddee hoggaa jirru wayyaa nu jidduu qilleensa meeqa seenee walitti nu naqanaan jedhe jechaadha. Akkuma sagalee isaa dhaggeeffattan kan naman ajaa'ibaa ta'e eebbuu kana hunda quban qabdu naante akkatti sagalee naa erga laala abbaan eebbuu waliin jananii ani hammadheen rafaa jiraa na bira jira inni situ gachii goaggaa malee naan jette anu Finfinneetu dura wajjiin turreerra isheen amma soba jettiin amanne beekta kinoo sagalee kana dhageessu ka isinillee mee sagalee kana dhagahaati dubbadhaa ka abbaan eebbuu akkana jaallatu kinoo ragaa sinii ba'ee jira akkasumas icciitii maaliif miidiyaarra baastee nu jidduu namatu seenaa walitti nu buusuu danda'u adda nu baasuu danda'u kanaafuu icciitii keenya miidiyaarraan ooshinnaan jedhe waan ta'eef malee waan biraati miti kanuma isiniin jedhu uummata fiqiriidha barisi የፍቅር ሰዎች ናቸው ፎል ሰብስክራይብ ና ጎዳ ሜዝቢ ከኛ ዱ አማ ገረ ከነት እንጪ ቻናል ለኪየ ከነሜ ኩመቶር በነጋሻም ኩመቶር በነጋሻ አደራ ከሰን ኦሮሞ አደራ ከሰዮ አኒል ኦሮሞ ከረት አባ የቡ ከረት ከሄሩሞ በርባደኒ ኩመቶር በነጋሻ ዮካዮ ዲደን አማራት ኔሩሜ አማራን ቪዲዮ ጀደጋ ፈሰና ጎዱስ ማንተ ይጀሪ እና akkasiin jedha haati eebbuu kun jechaadha icciitii kiyya baasuudhaaf yookiin anaaf abbaa eebbuu walitti buusuudhaaf viidiyoo baay'ee nurratti hojjechaa turte baay'ee xaarte angaruu imeelii ishii keessa icciitii gurguddaan arge jechaadha amma suuraa ishii olasni baasa
Icciitiiwwan ani karoorfadhe keessaa ola sinii baasa abbaan eebbuu akkana jaallatu kinuu dhageessanii gurra keessanii dhageessanii kana dura sobdaa bultii namaan diigii minaamin warri naan jettan kun bultii diigaa miti jaalalli cubbuun qabu eenyuyyuu nu jaallata jechaadha. Waan sin ajaa'ibe keessa akkam dasna jedha sagaleen abbaa eebboon dhaguu lapheen kullaa tirna jette naante. Badaam itti lapheen kun taana jedhe isin amma qoosaa isinitti fakkaachuu danda'a. Jaalalaa miti maalii bultii namaa diigdi jettan bultii diiguu maal hani haadha eebbuu jalaa bahi jedhee ni ari'ee jira wajjiin jiraannaa abbaan eebbuu nu lachuu nu ga'a. An jedheen jechaadha nu lachuu nuuf ta'a jedheeni malee abbaa eebbuu dhiisi deemi hin jenneen. Inna akkamitti akkas naan jettu meesi. Kanaafuu uummata fiqirii kan argitaniin beeyna shiggirii kanuma siniin jedha dhugaa viidiyoo kee kana sheer godhaame haadha eebbuu biraan naa gaha jaartii san coggaarraa naa gubaa dhaggeeffattu sagalee abbaan eebbuu naa qabe kan abbaan eebbuu meelaa odoo ishii raftu bilbila ishii bilookiin arraabanee waa taa telegiraam ishiitti sagalee naa qabe naante ergas yoo argitu gubattee badaamiti coggaarran ishii gukkuttan jedhe. So ani har'a dhaamsi isinitti dhaammadhu jechaadha jaarsa namaa fudhachuun mi'a. Abbaan eebbuu amanaaf haarawaa miti isinitti haarawa ta'uu danda'a dubbiin kun yookiin piraankii isinitti fakkaata yookiin viidiyoo yuutuubiitiif jennee waan akkas hojjennu isinitti fakkaachuu danda'a. Dhimma yuutuubiitiif midhaan yuutuubii odoon banate yuutuubiin kee erga baname waggaa sadaffaa isaatti hino. Waggaa lama fixeemu sadaffaa keessa jira. Garuu abbaa eebbuutiin erga wal barree waggaa 10 nuti. Waggaa 10 gaafan biyya kana dhufuudha piroosesii jammaradhu. Finfinneetti isa bira ture. Finfinneetti wal barre. Kanaafuu Finfinneetti wajjin turre malee wanta asitti guyyaa keessa dhufe se'ina. Hundi keessanuu amma piraankidha nu sobaa jirtu moodii nurratti qabattanii maaliin talli safuu cabsite maali safuun jaalachuun safuu cabsuudha. Haati eebbuutu haga isin arrabsitan arrabsine abbaa manaan irraa fudhadhe. Hin qoostu isin meem. Maaliif qoostu akkasitti hin qoosinaa ijoollee. Ani dhuguma sinitti mudhafoota hin qoosinaa qoosan gara itti daarii kun hin jiru laa. Kanaafuu viidiyoo kiyya kana sheer naaf godhaati haadha eebbuu biraan naa gaha sagalee abbaa eebbuu kana dhaga'uu qabdimma dhageesse coggaarran gubachuu qaba aannan itti haadha guddoo gugubatte. Dassaa ilminde abbaan eebbuu akkana jaallatu argitanii mireennaante miidiyaa irra hubaasaniin qaama sadaffaan nu jidduu seenaa gargar nu baasuu danda'a minaan jedhe laa. Kanaafuu gargar bahuurra icciitii qabadhu keessumatti akka sabboontu san gamna ta'e harkaan gaafa nagahatte irratti hojjenna viidiyoo naan jedhe wajjin. So kanuma har'a viidiyoo nan qabadhee dhufellee ajanduma kanaadha. Lammaffaa immoo haadha eebbuu icciitii baay'ee icciitii cimaan na bira jira. Icciitii ishii baay'een argadhee meeliin ishii ergan harka galee icciitii ishiin abbaa eebbuu irratti hojjechaa jirtu tokko lama osoo hin jenne inni na jaalachuun maal ishii aarsire silaa ishii yookiin walii gadi deemti. Ofii dubartoonni kun bar ofii keenya baalagachaati namni maa akkas ta'a inni maa akkas ta'a jennee dubbana dhiiratti. Noo ta'uun qabu nus qumxutof godhuu qabna dubartoonni. Yoo nuti adaba godhanne malee nuti adaba hon godhatin dhiira bichaa qunuxxuxuu hin danda'amu laal. Dubartiin immoo biliitii ta'uu qabdi. Akka ana kanatti qaruutee ta'a laal. Akka ana amma qaruutee ta'ee ittuma haasa'ee kokkolfee abbaa eebbuu harkatti galfadhe kana isinis dubartoonni keenya akkasitti harkatti galfadha abbaa manaa sirrachiisu malee hin goyyoominaa yeroo ammaa kana goyyummaan hin taatu. Qarummaatu barbaachisa dubartiin malaan dhiira qabatti laal. Maraan harkatti galfatte ana abbaa eebbuu maalumaan harkatti galfadhe malee wanni hin jiru. Lolli tokko hin jiru haati eebbuu gubachaa zarraaf maayi masaanu jette qoosaa seeti ishiin piraankii nu seeti beektani waan piraankii irratti hojjechaa an jiru seeti waanuma yuutuubiidhaaf akkas godhadhu na seeti yuutuubiin sa'ina dhimma yuutuubii miti yuutuubii dura wal beeyna abbaa eebbuu nuti finfinneetti waliin turree siniin jedhe. Innaa kanuma yoo sinsi tole viidiyoo kana sheer naaf godhaati jaartii san biraan naa gahaa coggaarran ishii na haa gubatu siniin jedha. Kutaa lammaffaa isaa immoo itti deebina. Viidiyoo addaa tokkollee qabadhee dhufaa hin jira.